Please jechuudha Ingiliffaa si beektaa? Mee afaan Oromootiin maal jechuudha? Eeggadhu jechuudha. If eeggadhu. Oh my God! Please jechuudha afaan Ingiliffaatiin afaan Oromootiin maal ta'a? Ingiliffaan gattaa afaan Oromoo gattaa jechuudha. Ingiliffaan please jechuun gattaa jechuudha. No! God, please, no! No! Please jachuun afaan Oromootiin maali jechuudhaan gaafanne. Namoonni deebisaanii bifatti fakkaateen bifa kanaan nuuf deebisan. Jechoonni afaan Faranjii keessatti jiran fakkeenyaaf yes jechuun gara afaan Oromootti yoo jijjiiramu sirriidha jechuudha. Okay jechuun tole jechuudha. Please jechuun afaan Oromootti maal ta'a? Please jechuun dhaabbaduudha. Please jechuun dhiisii jechuudha waan tokko dubbii akkanaa kana dhiisii yoo jijjiiramu dhiisii waan tokko No! God, please, no! No! Please jechuudha Ingiliffaa si beektaa? Mee afaan Oromootiin maal jechuudha? Eeggadhu jechuudha. If eeggadhu. Oh my God! Please jechuudha afaan Ingiliffaatiin afaan Oromootiin maal ta'a? Ingiliffaan gattaa afaan Oromoo gattaa jechuudha. Ingiliffaan please jechuun gattaa jechuudha. Please jechuun afaan Oromootti maal jechuudha? Please jechuun afaan Oromootti ussu jedhamu. Akkasuma fakkaata. Please jechuun waan takka dhaabii yookiin ussu jechuudha. Okay yoo jenne tole jechuudha hiikisaa. Please jechuun afaan Oromootti maal jechuudha? Maaloo jechuudha please jechuun.